Ashama akkam jirtu ooltanii bultanii arramma akkuma yeroo kaanii gabarnoota tokkoon qabadhee jira. Innis immoo gaaffii maatii irratti kan hundaa'edha. Maatiin tokko gaafa ogeessa fayyaa arganii akkasumatti mee daa'imni koo kun seerumaan guddataa jira, naguma guddataa jira, rakkoo hin qabu kan jedhu gaaffii akkasii kaasu. Mallattoo akka daa'imni keessan fayyaa yookaan nagaa ta'uu isaanii itti beekuu dandeessan, naguma guddataa kan jiran ta'uu isaanii itti beekuu itti dandeessan kan jedhudha. Qabxiilee muraasa qabadheen jira, hanga dhumaatti hordofaa. Mallattoowwan gurguddoo akka daa'imni fayyaa guutuun guddachaa jiraachuu isaa agarsiisan hedduudha. Isaan keessaa kan jalqaba daa'imni harma kan hodhuu fedhuu fi harma kan sirriitti qabatu yoo ta'e, daa'imman egaan beela'u yeroo beela'an immoo harma hodhuu fedhu akkasumas sirriitti qabatu, sirriitti hodhu jechuudha. Mallattoon dhibee yeroo hedduu fedhii nyaataa dhabuudha. Nama gurguddaa biratti illee daa'immanis akkasuma yeroo rakkoo adda addaa qabaatanii jalqaba fedhii nyaataa isaaniitu gadi bu'a jechuudha. Fedhii nyaataa jechuun immoo daa'imman biratti harma hodhuu kan jedhudha. Kanaafuu harma hodhuu hin diidu jechuudha rakkoon jiraate. Akkasumas sa'a 24 booddee guyyaa tokkotti daayipparii 4 fi isaa ol isaan barbaachisuu danda'a. Kana jechuun guyyaatti si'a 4 hanga si'a 6 sanaa ol fincaa'u jechuudha. Daa'imni tokko yoo harma sirriitti quufeera ta'e mallattoon akka daa'imni sirriitti quufee agarsiisu keessaa tokko fincaani. Bobbaasuu hin ta'in fincaan. Guyyaatti daa'imni sa'a 24 keessatti si'a 6 fi isaa ol fincaa'uu qaba jechuudha. Kana goonaan daa'imni aannan gahaa argataa jira, guddataa jira jechuudha. Qabxiin biraan ulfaatinni fi dheerinni qaamaa akkaataa eegamuun kan dabalaa jiru yoo ta'e. Fakkeenyaaf ulfaatinni qaama ijoollee naannoo umurii 6 dabil ta'a. Dabil ta'a jechuun yeroo dhalatu daa'imni tokko kiiloo 3 yoo ta'e gaafa naannoo 6 ta'u kiiloo 6 ta'a jechuudha. Naannoo umurii waggaa tokko immoo harka 3 dabala jechuudha. Kana jechuun egaa daa'imni tokko yeroo dhalatu kiiloo 3 yoo ta'e yeroo waggaa tokko ga'u kiiloogiraama 9 fi naannoo sana ta'a jechuudha. Kun jiraanaan daa'imni guddataa jira jechuudha. Dheerinni immoo waggaa jalqabaa sentimeetira 25 dabala. Dheerinni daa'immanii yeroo dhalatan giddu galeessaan sentimeetira 50. Kun kan dabil ta'u naannoo waggaa 3-4dha. Waggaa jalqabaa sentimeetira 25 dabalu, waggaa lammaffaa sentimeetira 12 dabalu jechuudha. Mallattoon daa'imni fayyaa ta'e agarsiisu garbiraan kan isin ilaalee kolfuu fi wantoota naannoo isaa jiran ilaalee qabuu kan yaalu yoo ta'e, keessumaa 6-4-5 booda daa'imni baay'ee taphachuu barbaada. In kolfaa yeroo isin haasofsiistan rispoonsii kenna jechuudha. Wantootaaf rispoonsii kenna. Yoo haasofsiisanis yoo namni bira hin jirre ta'e tarii boo'uu danda'a. Wantoota adda addaa naannoo isaatti ta'aniif rispoonsii kenna taanaan daa'imni nagaadha jechuudha. Tarii immoo wantoonni adda addaa naannoo isaa jiran fiilingii isaa waa tokko hin jijjiiran taanaan yeroo taphachiistan 6-4-5 booda hin taphatan taanaan waa qabuun barbaadan taanaan kun mallattoo noormaalii miti. Akkasumas sagalee adda addaa sagalee haaraa ta'e keessumaa yoo dhaga'an takka callisu deebii kennu jechuudha. Sagalee adda addaa yeroo dhaga'an akka isaan dhaga'aa jiran ni beekna jechuudha. Tasa osoo taphataa jiran sagalee adda ta'e yoo dhaga'an hin callisu yookaan rispoonsii kennu yookiin ofirra naanna'anii ilaalu yoo guddataniiru ta'e. Akkasumas immoo hirriba nagaa kan rafan yoo ta'e. Hirriba nagaa jechuun egaa kanaan dura hojjedheera daa'imman guyyaatti sa'aatii hagam rafuu qabu kan jedhu. Hirriba nagaa jechuun xiqqoo halkan hin boo'anii hirribaan ka'an jechuu miti. Keessumaa fakkeenyaaf ji'a jalqabaa hanga sa'a 16 rafuu, ji'a lammaffaa hanga sa'a 14-15 rafuu akkas guyyaaf halkan irra rafuu yoo ta'e hirriba gahaa argatan yeroo ta'e. Akkasumas mallattoon garbiraan immoo kan yeroo bobbaa baasuun rakkannee fi haala wal fakkaataa ta'een kan ba'u yoo ta'e. Yeroo hedduu maatiin maal jedhu daa'imni guyyaa 2-3tti yoo takkaa bobbaa baasee gogiinsa garaa qaba. Haa ta'u malee gogiinsi garaa jechuun firiikweensii isaa miti yeroo hedduu kan murteessu. Yeroo dhufu baay'ee gogaa ta'e daa'ima kan dhiphisuu fi kan rakkisu yoo ta'edha. Kan dhukkubbiin isaa itti dhagahamu yoo ta'edha jechuudha. Akkasumas sosochii qaamaa umurii isaaniirraa eegamu kan taasisan yoo ta'e. Fakkeenyaaf daa'imni tokko naannoo ji'a 4-5 morma sirriitti kan qabatu yoo ta'e, naannoo ji'a 7 sirriitti kan of danda'ee taa'u yoo ta'e, naannoo ji'a 9 kan daa'imu yoo ta'e, naannoo waggaa tokko of danda'ee yookaan waa qabatee sirriitti kan dhaabatu yoo ta'e, daa'imni sosochii umurii isaarraa eegamu taasisaa jira jechuudha. Akkasumas immoo yeroo isaan boo'an haga ta'e sossobuun callisuu kan danda'an yoo ta'e, daa'imni dhibee adda addaadhaan yoo boo'aa jira ta'e hin callisu. Haa ta'u malee yeroo sossoban kan callisoo ta'e tariitii beela'ee ta'a, tariitii nama barbaadee ta'a, tarii daayipparii isaatti akka jijjiiramu fedhee ta'a, tarii dadhabee ta'a. Xiqqoo yeroo sossoban kan rispoonsii kennan ta'uu qabu jechuudha.
Garbiraan hanga waggaa tokkootti yoo xiqqaate ilkaan tokko biqilchee jira yoo ta'e keessumaa hanga ji'a 13 ilkaan tokko biqille taanaan rakkoon jira jechuudha. Hanga waggaa tokkootti yeroo hedduu ilkaan tokko ni biqilchu yoo xiqqaate. Haa ta'u malee daa'imman hedduun naannoo ji'a 4 ji'a 5 ilkaan ni biqilchu. Akkasumas immoo umurii ji'a 10 dura osoo umuriin isaanii ji'a 10 hin guutin gubbeen yookaan qaaruun mataa isaanii kan hin cufanne yoo ta'e qaaruu yookaan gubbee jechuun kun egaa ishee mataarraa dhikkifattudha. Isheen kun ji'a 10 dura cufachuu hin qabdu. Ji'a 18 booddees turuu hin qabdu. Ji'a 10 hanga 18 gidduutti cufatte jechuudha. Akkasumas immoo ammatti mallattoo dhukkubaa fakkeenyaaf kan akka qufa'uu, qaamni ho'uu, arganuu, aaduu, baay'ee dafquu, harma oluu dadhabuu, qaamni dhiita'uu, haqqee garaa kaasaa, yeroo rafan baay'ee kurruufuun qilleensa fudhachuu dadhabuu kan kana fakkaatan hin jiran yoo ta'e daa'imni seerumaan guddataa jira jechuudha. Kun egaa gabaabsee qabxiilee gurguddoo akka daa'imni nagumaan guddataa jiru kan agarsiisan kan hin kaasedha. Haa ta'u malee guddinni daa'immanii daa'ima tokko daa'ima biraatti gargari. Akkasumas illee mana tokko keessa mucaan jalqabaa isteeppiin itti guddate mucaan lammaffaa umuriin itti guddate tokko miti. Daa'imman tokko ji'a 5tti of danda'an yeroo ta'an tokko immoo ji'a 7tti taa'u. Tokko ji'a 4tti ilkaan biqilchan tokko ji'a 8tti ilkaan biqilchu. Ulfaatinni qaamaas akkasuma garaagarummaa qaba. Yeroo sanatti odeessanis dubbatanis garaagarummaa qaba. Haa ta'u malee overall daa'imni tokko nagaamaan guddataa jiru ta'e mallattoo kan agarsiisa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.